kana gonkumaa amanuu hin danda'u. Biiluutu hin jirta? Ani himne. Ishiin tasuma na dhaga'uudhaaf eeyyamamtu miti. Feenaanitti simeen ture. Ishiis amanuu hin dandeenye. Ani yoo akkamitti si amanuu danda'a? Maal seete? Ani jakootiin kanan isaan arge garuu ragaan qabu. Kutaan ani qabadheedhaan shamara haamate yoo ba'u kan ani jakoon arge. Wanta baay'ee bitaa namatti galudha. Guyyaa isaan waliif qubeellaa waliif godhachuudhaaf jiran bar guyyaa lama booddeedha. Guyyaa lama keessatti maal gochuu danda'a? Firaa'ol cidha kana dhaabsisuu qabda. Kana yoo sin jedhu bilisee waan nan jaaladhuufi koo akka taatuufi miti. Guyyaan deemsa kootii kaleessa ture. Dhimma kana sirreessuudhaafan guyyaa deemsa kootii kanan dheeressa. Kana yoo sin jedhu ammas guyyaan deemsa kootii jimaataadha. Ammati maaliif gammachuu kootti bishaan naxxaa? Boonaan soba sobee tola wal lolchisuuf jedheeti kan inni akkana jedhu. Akka inni akkas ta'e siinaan gaafattee ni jirta? Maalaa godhu jedheen gaafadhaan ani siinanii. Garuu ta'u malee boonaan guyyaa ni deemu barteetta? Hin beekanu. Yoom deema? Iftaan hin deema naan jedheen. Ahaa. Ani yeroon dheeroo inni hin deemaa jechuudha. Yaa bulu nama gaddisiista. Ati boonaadhaaf miira tokko illee hin qabdu jechuudha. Kun beelofni kottaati nyaata nyaadhaa. Kottu arganii deemu. Boodu buskutti raafti. Maaliif? Mucaa ani buskuttiin seenil kaansaraa fixa seen jennee. Arra duwwaa firri. tole arme bitee fi nafa damne deebi'a. Egaa dafaatiin immoo deebi'a. Tole. Buskutti barbaada. Tole. Hello Melu. Hello. Akkam? Fayyumaa. Sagalee daa'imaan dhagee? Ijoollee wayii tollaatii dhufee nu bira taphachaa jira Meeluu koo. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Badhaatu sulula qinxaamaa kan taate magaalaa Adaamaatti kan argamu Hoteela Ilkawaabee. Gara Hoteela Ilkawaabee yoo dhuftan aanaa dhufu jennee isin simanna. Paarkingiif immoo hin dhiphatina. Iddoo bal'aa qabna. Hoteela Ilkawaabee. Bashannanuuf yoo dhuftan nyaata ammayyaa fi aadaa akka fedha keessanitti ni argattu. Maal kana qofa sagantaa garagaraa fi walga'iidhaaf galma mijataa ta'e qopheessinee jirra. Hoteela Ilkawaabee sammuu hojiin dadhabaa oolee boqochiisuuf siree mijataa ta'e abbaa tokkoof lama. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fuulduratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 222 114 Duwwaa 93 yookaan Duwwaa 920 390 774 Hoteela Ilkawaabee.
Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa mara dameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 Duwwaa 7 yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettan bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Maayini roobsa maal ta'e boona? Anuun beeku baay'ee waan rifate fakkaata. Hai. Cabareedduudha. Galatoo. Sitti mul'achaa jiru miti? Argaan jira. Maaliifin jechaa jira laata? Baay'ee ni jira. Kan nama wal beekuu bee haasaa yeroo dhaabbatan. Mucaakoo fakkaatti. Mucaakeetii? Mucaakooti. Maayini roobsa maal taate maaltuma? Firoon, siinaan nama nuti yaadnan ole nama badaadha. Maal jechuudha? Isa jalqabaa mucayyoon isa waliin jirtu daa'ima isaati. Waan si dhibu immoo siinaan jechuun hiriyaa miilaala jalqabaati. Maal? Dogoggortee ta'uu qaba. Kana nama nu. Ani nama nan takka argina naafadhuun. Guyyaa sana siifan faana kaaffee teenye dhufee sirriitti argeeran. Maal haasaa akka jirtu barteettaa garuu? Kun immoo shakkii tokko malee ammas kiyyoo miilaalaati. Wayyoo Firoon. Boona baay'een si galateeffadha. Kiyyoo keessaa nu baaste. Maanni Firaa'ol? Wanti isin haasaa jirtan hoo maanaaf galaan jiru? Maanni garuu? Akkasiif galaan jirre bareera. Hiriyaan meelaalaa durii siinaan akka jedhamu natti himtee turte. Siinaan. Maali kun uumamni akkasii? An akkaanis akka maleenis karoora koo galmaan gaadheera. Amma nagaan gara biyya kootti deebi'uu nan danda'a. Bilisee kana booda dogongora biraarraa akka eedan abdii guddaan isinirraa qaba. Baay'een si galateeffadha boona. Kanaafuu dafnee amma dhugaa jiru hunda bilutti mu qabnani. Eeyyeni garuu maaloo siinaan hiriyaa meelaalaa durii akka ture akkatti namni. Biiluun baay'ee na jalaa miidhamti. Rakkoon qabu. Biiluun dhugaa jiru kana hunda yoo dhageessu siinaan mucaa akka qabu yoo dhageessu siinaan irraa gara akka kutattu abdiin qaba. Maal qormaan nama kana qabu? Amma maal yaaddan? Boona motora kaafadhu amma adeemu. Dhimmoo kana adeemuu qaba. Maali kun boroon abaaramaa?
Jaatu. Firoo, qabu. Biiruun eessa? Nagaawwan uffata jijjiirrachaa jirti biddaatti. Nawaamiin dafi. Tole, buna danfisuu firoo. Waan tokko hin barbaadu bilisee qofa nawaami. Raabsan, akkamatti? Jirta? Eessaa baatan? Firu, akkamii yeroodhaan galtee gaara? Kottu daa'imee waan sitti himnu qabna. Taa'e waan sitti himnu qabna. Maanni firoo nagaa miti moo? Nagaadha. Biilu, waa'ee isiin wanti beektu maaltu jira? Maanni siinan maal ta'e? tasgabbaa'ee bilu finaan uumaan taane. Biilu, siinanitti gonkumaa yeroo mun qabdu. Maal? Maaliif? Biilu, siinan jireenya mataa isaatii qaba. Daa'ima qaba. Daa'ima? Baay'ee gaddabe. Har'a gara mana jireenyaa siinaan deemnee daa'ima isaa waliin arginee dhufne. Baay'een gadda. Sa'aatii harmeen mana hin jirretti mana dhufte. Rakkoon qabu. Daa'ima akkamitti bareeddu dhugaa. Baay'ee bareeddi miti. Kan obboleettii koo ishee xiqqooti. Akkasii? Kottumi? Hin sodaattaa? Maqaan ishee Keetooraan jedhamti. Keetooraan? Bareeddu koo. Ati maaliif sodaachista? Hin sodaachisu. Nama haaraa gaafa argitu sodaatti malee. Miti Keetu. Pendii taphattu ijoollee wajjin. Sodaatiin? Hundi kee nama sodaachisaa jechuudha daa'immanii. Nama siin sodaatte mala naanillee maal sodaatte. Baay'ee bareeddi dhugaa. Baay'ee amala ishee immoo akkatti namatti tola. Dhugaa akkuma eessuma isheetti qaba. Dhugaa keetti hin dogoggorre. Ati immoo akkam? Jarra rabbiin haa galatu. Hojiin? Hojiin homaan jedhu akkuma yeroo isaatti haa ta'u akkam. Atis gaariidha galata waaqa. Ati immoo akka baay'ee si toleen beeksista. Miti. Nama baay'ee biizii ta'uun fakkaatu. Baay'ee biiziidha garuma biizii ta'uun fakkaatu. Namatti tolee hojjetaa jiru fakkaata. Hojii waan hin jaalladhuuf. Dhugaa moo nama hojii akkas jaallattu argachuu kootti baay'ee boonutu natti dhagahama. Akkasii. Toleera. Jaalattee mana. Seentuun. Namatti tola. Kam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa. Haasofsiisi ka taa'e. Taa'e intala koo. Reefu mana alaa dhufa nan dhufame. Haasaa akkuma haasofsiista badhaadha. Harmeen dhimma qabdu. Rakkoo qaba. Ishii magaalaa mana isaanii jirtu sanii? Maqaan ishee Keetooraa? Eeyyee. Eessatti beekte? Ishiin bari kan obboleettii isaatiin. Siinaan yeroo tokko qofa miti mana isaatti yeroo na fudhatu ishii fi haadha isaas wal na barsiiseera. Biilu, maal hojja kee bani? Maal taatan isin siinaniin balleessaa isaa malee kan yakkamaa taasistaniif? Dhaggeeffadhu. Boonaan wanta hundumaa natti himee jira. Boonaa? Ahaa. Isa kaammas kan jireenya koo jeeqaa jiruuf. Isa qofaa miti. Siinan jaalallee mee ilaalaa duriiti. Jaalallee? Eeyyee. Siinaniif mee ilaalaan kaadhima waliin natti fakkaatu. Dabateen irratti hojjechaa jiru. Maal haasa'aa jirta? Firoo kun tasumaa ta'uu hin danda'u. Boonaatu itti yaadee ta'e jedhee akkas gochaa jira. Anis hin dhaga'u kan. Biilu! Biilu! Na dhaggeeffadhu Biilu! Maalan godhan intala kana? Waan ani ijaan argee dhufe utuun itti muna namattu? Akka qoosaatti hin dhiisu. Bukkee immoo hin geenya. Rakkoon qabu. Dhugaa jiru hunda ni baasna. Ati yaadin firoota tasgabbaa'e.
Biluun maal ta'a yoo si amanuu baatte obboleessa ishiillee osoo dhageesse? Eeyyeen biiluu ijji ishii jaamee jira. Ana na dubbisuu iyyuu hin barbaaddu. Kaleessa galgala teekistii naaf ergitee turte. Maal siin jettee? Akka ishiin jettutti ta'ee jedhee ishii fi Siinaan akka adda ba'aniif waan hin jirre uumee akka naasa'etti kan ishiin haasa'aa jirtu. Biluu baay'een gadda dhugaa boona. Ana kan na miidhaa jiru ishiin akkanatti yaaduu ishii osoo hin ta'in na jaalachuu dadhabuu ishiiti. Yaa Biluu maalumatti ishii tuqee akkasitti jijjiiramtee isheen? Amma waan kana hundaa oduu dhageechuu waliif mallatteessuuf jechuudha. Eeyyaan anis na waamtee jirti bor akka ragaa ta'uufiif. Baay'een gadda. Turo. Taa'e. Noor. Kanan siin jedhu Robsaan. Meelaalaan garuu akkamitti calliftee? Anas wanti hangaliin kanadha. Nuti garuu osoo waan kana hunda beeknu akkamitti callisuu dandeenya? Erga ati deemtee booddee galgala murtee isheetti akkan hin galle na gaafattee turte. Akkasii. Kanaafuu ati maal yaadda deemu? Homaayyuu mee booddee immoo irra deebiin haasofsiisan. Garuu maaliif Siinaan hin argine hin dubbisnu? Lakki. Biiluun lammaffaa Siinaaniin argitu taanaan Garuu maaliif Siinaan hin argine hin dubbisnu? Lakki. Biiluun lammaffaa Siinaaniin argitu taanaan sadhumaa keenya naan jettee jirti. Kanaafuu maal goonu deemu? Wanti goonu hin jiru. Garuu immoo mucaan boonaa jedhamu sun waan sobee natti fakkaata. Maaliif yemmuu haasa'u baay'ee jarjara ture. Ani garuu isaa amanuu hin dandeenye. Tole Feenaa. Anis deemsi koo bor asumaan nagaatti siinaa jedhu. Waan hundaafuu baay'ee si galateeffadha. Dhugaa baay'ee galatooma. Maal siif godhe boona homaan gooneem? Kana caala maaf naa goota? Maaf naa goota kana caalaa Feenaa koo? Biiluun baay'ee nama gaariidha. Adaraa kee kophaatti hin dhiisi. Akkamittiin dhiisa itti tatiriyaa koo? Kanaan duras kophaatti hin dhiisne inni ammas kophaatti hin gatuun yoo ishiin akkam taateyyuu mana kophaatti hin dhiisu. Homaan dhiphatiin kanaaf jettee. Inni dhiphadhu gaafa ati ishii bukkee jirtu hin dhiphadhu. Irra deebi'ee si galateeffachuun barbaada. Guddaanaaf galatoo. Waan hundumaaf iyyuu meen qulqulleeffanna. Akkas ta'uu danda'a. Akkasuma goona. Mee jedhu waan hundumaaf iyyuu hojii gaarii. Tole boos. Guyyaa gaarii.
Yeroo dammaqii akkamnaaf jirta? Oo bareedaak. Biloo gidduu kana waan isin arginiif baay'ee si yaadeera. As baay'een si yaadee jira. Har'a mana rifeensaa olee uffata kus deemee fidee osoo hin yaadin yeroo natti halkanaa'e. Borbooda haadha manaa kiyya ta'uuf deemtaka. Baay'een ariifadhe damma kiyya. Anis akkasuma baay'ee ariifadheera. Ati yoo akkam qophoofte? Suufiin kun naaf ga'ee jira. Ganamasti dhufee manaa na fudhata miti? Haadha manaa kiyya waan namatti amanutti fakkaata. Warri ragaanuuf ta'an akka achi deeman itti himeen jira bilu. Siin immoo dhufee si fudhadheen waliin deemna homaa yaadda'e. Tole sin eega bareedaak. Jedhi naaf jiraadhu. Jedhi nagaa. Hi. Hello bareeduuk. Akkam hundumtuu nagaadha? Waan hundumtuu nagaadha meelu. Biliseeno. Bilisii wajjin hamma sa'aatii dheeraa wajjin haasa'an oole. Homaa tokko rakkinni jiru meelu. Akkam akka yaadda halkan kun waan naa bari'uyyuu natti fakkaatu. Meelu borbooda waan hundumtuun sirrata. Anis achi booddee waan fira ulfaana jiru hundumaa nan raawwadha. Borbooda bilisaan olii wajjin hin jiraanna meelu. Waan hundumaa natti gati. Hai. Tole nagaatti. Ilmoon dhiiraa dhibbattee itti ga'a. Kam sih nak? Kam? Aku mah. Ayo mah. Cerita. Aku mah. Bilo no. Mana bilo nawa? Toli nawa. Jero kau bayar Ifade. Toli nawa. Halo. Geessanii? Maaloo baay'inaa galatoomaa. Baay'inaa galatoomaa anis dhufaa jira ammuma geenya. Tole galatoomaa. Nagifti. Kono? Biloona? Amma sitti kanatti ilaalu. Uffachaa jirti fakkaata. Galatoomaa. Maatii Roosii. Bilo. Chartu. Bilo. Bilo. Faraawli. Akkam bulit. Meerati uffatan geeddaran. Taa'e ni qaqqaba. Yeroon baay'ee deemeera beeki jarreen ani waameeru nama gurguddaan kun taa'anii nu eegaa jiru. Bakka mallattootti argamuuf meerri sinuun qophoofne homaa biloonoo.
jennaan jennee malee daadhu. Kennaanis waan isheen hojjette hojii gaariidha jettaati. Ati immoo jaallatamuuf mee dhagaan ati hin galagashiin hin jiru. Mee callisime waan argite naasa'iniitiin haasaa dhattee naasa'in dubbii hundumaa. Kamidhaan nan jaallatamuuf jedhee haasa'u daadhu. Jennaan jennee immoo malee wanti siinan bilisee irratti raawwate waan gaariidha waan sirriidha sitti fakkaataa sitti. Isa waan hin beekuun qabu. Nan laallatu. Sigaa. Afaan qabaaf akka argite naasa'e.